akkam bultan nagajittu Galato waaqayyo akkam jirtu. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u akkam jirtu. Ameen ameen. Gooftaan haa ulfaatu baga nagaa jiraattanii maqaan gooftaan haa ulfaatu. Oduma gara biraan deemne akkuma jirrutti beeksisa yaa akkuma beekame guyyaa Mandee guyyaa Firaayidee sa'aatii 4 irraa jalqabnee Baabil isteetii irratti namni dandeettan irratti argamaa yeroo gabaataa irra wanni jechuu barbaada waaqayyo ulfaataa ta'u. Ameen. Gara sagantaa guyyaadhaa deema. Ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 26-29. Maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbisaa akkana jedha. Obboloota koo isin yeroo waamamtan namoota attamii akka taatan ofirratti ilaalaa. Akka yaada namaatti baay'een keessan ogeessotaa miti. Baay'een keessan beekamoo miti. Baay'een keessan sanyii warra gurguddoota keessaa miti. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yellaasisuudhaaf waan biyya lafaa gowwatti lakkaa'uu fo'ate. Waaqayyo warra jaboo yellaasisuudhaaf waan biyya lafaa dadhabatti lakkaa'uu fo'ate. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne wanta biyya lafaatti gadi deebi'etti lakkaa'amuuf wanta fudhatame wanta tuffatame fo'ate. Kanaafis namni tokkollee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajinii jedha. In kadhanname yaa Waaqayyo abbaa kennaa si galateeffanna galannee fulfinni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo sagalee kee qabannee saba Waaqayyoo afoo dhufneerra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin sagaleen kun yaa Waaqayyo karaa qajeelaan karaa dhugaatiin karaa yaa Waaqayyo gooftaa as keessaa namoonni Waaqayyo fudhatanii baan maqaa Yesuus Kiristootiin ani ifaadha jette yaa Waaqayyo sagalee kana saba kanaaf ati ibsi. Ameen. Yaa Waaqayyo anas yaa Waaqayyo afoo isaanii dhaabatee sagalee kana isaanii qoodu maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin afaan koo keessaan ta'in ati dubbadhu. Ameen. Na qarqaari gooftaa jalqabaa haga dhumaatitti nu waliin ta'e maqaa Yesuusitiin ameen. Maqaa Waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. Maal jedha sagalee Waaqayyo duriin guyyaadhaas irratti namni waamame maal godhuu qaba? Namni waamame maal godhuu qaba jedha. Maqaa Waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. As keessatti yoo ilaalle sagalee Waaqayyo maal jedha? Akkuma dubbatu asirratti uf ilaaluu jedha. Namni waamame maal godhuu qaba jedhu uf ilaaluu qaba. An eenyu jedhee uf ilaaluu qaba. Eessaa dhufe jedhee uf ilaaluu qaba. Iddoo kam jira jedhee uf ilaaluu qaba. Karaa kamirra deema jedhee uf ilaaluu qaba. Maqaa Waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. Waaqayyo garuu jedha warroota beekamoota, warroota ogeeyyii ta'an, warroota sanyii beekamootaa ta'an isaan kana hundaa yellaasisuuf, isaan kana hundaa qaaneefsisuuf, isaan kana hundaa bu'aan qaban jedhee gatuuf Waaqayyo warra tuffataman, warra gataman, warra namoota afootti akka gaariitti hin laalamne Waaqayyo waamee jedha. Maqaa Waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. Kanaafi yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, yaa saba koo, yaa qulqulloota Waaqayyo yommuu Waaqayyo si waamu ati uf ilaali. Ani eenyu jedhe, eessaa na waamte jedhe, mandara kam keessaa na waamte jedhe, karaan ani irra deemaaru maali jedhe, akkamitti na waamte jedhe, karoorri ati na waamteef maali jedhe, Waaqayyo kee gaafadhu. Inni si waame immoo si yellaasisu. Maqaa Waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. Inni si waame immoo karatti singatu. Maqaan gooftaa koo ulfaate haa ta'u. Inni iddoo gadii keessaa ulfinna isaa argisiisuuf, ulfinna isaa biyya lafaatiin mul'isuuf warreen ogeeyyan odoo jiran
warreen beekamoonni odoo jiran warroonni sanyiin fo'atame odoo jiran waaqayyo ulfinna isaatiif achi si fuudhe ati immoo ani eessa jira ani maalirra deemaara daandiin ani irra deemuru maali wanti na kenname maali jedhii dhaabadhuuf laatu gooftaa galanni isaaf haa ta'u kanaaf sagalee waaqayyo obboloota koo isin yeroo waamamtan namoota attamii akka taatan of ilaalaa ofirratti ilaalaa jedha ofirratti of ilaalaa jechuun yoo deemtu yoo galtu yoo raftu yoo kaatu yoo hojjettu yoo waan se kenname san gootu ofirratti ilaalta of keessa of laalta akkuma namni mastaawotii keessatti of laalta maqaa waaqayyoo koo ulfaate haa ta'u ofirratti of laalaa jedha of ilaali ani eessa ture ani nama akkam ture ani mandara kam ture maqaan gooftaa koo ulfaate haa ta'u ani nama afaan hin qabne waaqayyo afaan sitti laate ani nama homaan dandeenye waaqayyo akka isa beeku na godhe ani nama homaan argine waaqayyo akka isa argu na godhe maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u kanaaf ati maal godhuun qabaatin jedhe isa kanaan immoo ati ittuf hin jajin jedhe yesuus galanni isaaf haa ta'u ka ittiin uf jajan maali የሚመካብነው በእግዚአብሔር ቃል ኤኑማ ኬቲን ምቲ ጫራ አርገሜኒ ምቲ በልበለ በነሜኒ ምቲ ካራት አርገምተን አድቫንቴጅ ምቲ ከትፈየረም ዋቀዮቱ ስዋሚ ዋን ዋቀዮ ረስዋመ ሰረቲ አጥኡፍላሊጀ ኤኑ አንጀሪ ኡፍላል ኤሰቱራ አንጀሪ ኡፍላል ኤሳዱ ፈጀሪ ኡፍላል ጋሩማ ዋቀዮ ጀተላል odo ogeeyyan ni baay'een jiran odo beektonni baay'een jiran odo warri gurguddaa jiran baay'een jiran waaqayyo anaafis waame maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u kanaaf adeemsa keenya keessatti hujii keenya keessatti waan goonu keessatti waan raawwannu keessatti gadi finnee kana ofirratti appilaayi godhuu qabna maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u yesuus gooftaadha namni tokko kalee odoo ati yaadin waaqayyo gara gaa'ilaatitti yoo si waame taate kalee ati odoo waamin waaqayyo gara yookiin naannoo tokko biyya tokko waldaa tokko waan wayii irratti waaqayyo si waame akka geggeessitu yoo si godhe ati dhaabattee of ilaaluu qabda ani eenyu jedhuu qabda ani eessaa dhufe jedhuu qabda ani nama akkamittu gara gaa'ilaa kana dhufe jedhuu qabda waaqayyo gaa'ila biraan si ga'e immoo akkamitti gaa'ila kee qabattuu qabda waaqayyo immoo fuudhee immoo mandara tokko si kenne ati geggeessi yoo sin jedhe waaqayyo immoo fuudhee immoo waldaa tokko yoo sitti kenne waaqayyo immoo fuudhee immoo waa wayii irratti bootaa wayii yoo sitti kenne ati immoo akkamitti deddeebita dhaabattee of ilaaluu qabaata yoo dhaabattee of hin ilaalle kufti kee kufa hamaadha yoo dhaabattee of hin ilaalle dadhabbiin kee dadhabbii hamaadha yoo dhaabattee of hin ilaalle waa wayiin ati keessa darbitu hamaadha yaa saba waaqayyo kanaaf sagaleen kun obboloota koo isin yeroo waamamtan namoota attamii akka taatan ofirratti ilaalaa ofirratti ilaalaa ofirratti eeggadhaa ofirratti qabadhaa gooftaa galanni isaaf haa ta'u namni ka darbe hin beekne ka dhufu hin beeku maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u namni isa darbe hin yaadan namni isa darbe san hin yaadanne ka ta'u keessa illee gaafa deemu hin beeku garuu namni isa darbe san gaafa yaadata waan keessa darbe san gaafa yaadata dhaabatee ofirratti of ilaale maal godha eessaa na fidde eessaa na kaafte kan biraallee akka isaa kaachi keessa jiru san laaluu qabaacha kabiraallee karaa san keessa deemu san laaluu qabaacha kanaaf isa argame kanaan isa waaqayyo itti nu waame kanaan isa waaqayyo wangeela isaa akka lallabnu nu waame kanaan isa waaqayyo saba isaa akka geggeessinuuf nu waame kanaan isa waaqayyo yookiin jireenya wayii irratti waan tokko irratti iddoo tokko irratti akka geggeessinu nu waamne kanaan achirra dhaabannee ittiin geerraruu ittiin dhaadatu aboollee qabnu humnallee qabnu aboon ka'ee nuti ka waaqayyooti humnillee ka'ee nuti ka waaqayyooti ka godhuu danda'ullee nu waaqayyo maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u
Kanaaf biyyiti lafaa raafamaarti saba Waaqayyoo. Kanaaf waldaa raafamaarti saba Waaqayyoo. Kanaaf gaa'illi raafamaara saba Waaqayyoo. Kanaaf community raafamaarti saba Waaqayyoo. Kanaaf tokkummaan wanti jedhamu kun raafamaara saba Waaqayyoo. Eessaa raafama? Warra gubbaa jirurraa raafama. Warra Waaqayyo possessionitti kennerraa raafama. Achi raafamuun gaafa jalqabe raafama. Girgiddaan tokko yoo irrasii baqaqeetuma kanaan bu'aa hin hawwachi taa'ee. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf girgiddichi sun odoo hin baqaqiniin dura bakka sanii akka odoo wanti tokko hin dhoohin ani eenyu ture? Akkam ture? Eessa ture? Eessaa dhufe? Maaltu natti kenname? Maaliif iddoo kanatti waamame? Gaan koo maali? Jennee of ilaaluu qabna. Waaqayyo garuu jala sagalee Waaqayyo warra gurguddoota, warra ogeeyyotoota, warroota biyya lafaa kana maal godhuufe? Isaan yellaasisuuf jedhe. Ulfinna isaa mul'isuuf jedhe. Warroota tunfataman maal godhe? Waaqayyo waame. Anaayyuu waame, beesii waame. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Gosa kam keessaa waamamte ati? Mandara kam keessaa waamamte ati? Qe'ee kam keessaa waamamte? Yoo teettee waan waggaa 20 dhaalaalte eessa turte? Waaqayyo fuudhee waan ulfaataa harka kenne. Waaqayyo fuudhee waan bakka biyyiti lafaa baatuu hin dandeenyu. Waaqayyo hoo baadhu jedhe. Waaqayyo yoo waa si kenne obboleessa koo obboleetti koo Waaqayyo si biraa hin hafu. Waaqayyo si waliin ba'a. Waaqayyo si waliin gala. Waaqayyo si waliin deema. Waaqayyo gadi baasee karatti singatu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Inni si waame amanamaadha sagalee Waaqayyo. Namni si gatuu mala. Firri si gatuu mala. Hiriyaan si gatuu mala. Jaalalleen si gatuu hin malti. Waaqayyo garuu si hin gatu kasi waame maqaan gooftaa. Ati garuu maal godhi jedhe? Ati garuu achirra dhaabadhu of ilaali jedhe. Adeemsa kee dubbii kee wanti sitti kenname maali? Wanti harka kee keessa jiru maali? Maaltu dhidhate? Maaltu guutama? Maaltu barbaachisette? Dhaabattee of ilaaluu qabda. Yoo of ilaalle immoo akkuma nama barcumaa irra taa'ee barcumaa of jala qabuu dadhabeeti. Yoo kufullee hin argu. Namaa miti barcumaa kas jala qabu. Simatu barcumaa kee of jala qabata. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf saba Waaqayyoo yoo Waaqayyo iddoo jala hundi isaaniitu teettanii yoo ilaaltan warroota biyya bulchan haa ta'anii, warroota waldaa geggeessan haa ta'anii, warroota karaa gargaraatiin wantoota kaampaanii gargaraa oofan haa ta'anii, yoo dhugaa qabatanii deeman galma gaara. Yoo dhugaa qabatanii hin deemne garuu kufaatiin isaa hamaadha. Waan irra mee haa jennu hujii tokkorra kaampaanii tokko qaxarami. Kaampaanii tokko si haa qaxaratu iddoo tokkotti. Kaampaanii yoo itti qaxaramte kana waan orienteeshinii si kennan san akkaataa isaan itti nu sarviisii nu tajaajilu jedhan san yoo hin goone ari'amuun kee waan oolle. Garutuu yoo akkaataa isaan itti barbaadan sitti kennan san qabattee heeraaf seera isaanii san jala deemte awwoordii yookiin badhaasa argatta malee maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Guddina argatta malee ulfinna argatta malee hin salphatu. Yoo garuu akkas hin godhamne kaampaanicha sanii sa'aatii makiyya laakkadha. Yeroo makiyya laakkadha. Yeroo makiyya guba jedhaatuma karama itti horii jararraa nyaattu barbaaddu taate gaafa biraatillee hin nyaattamta. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maaliif horii sitti baasaaran iddoo san kasi kaaniif? Garuu isa fudhattu bicha odoo hin taane maaf na baasanii? Maaf na kenname? Waaqayyo illee akkuma saniif. Waaqayyo iddoo tokko fuudhee Waaqayyo waan tokko yoo sitti kenne yoo ati waan san galmaan hin geenne akka Waaqayyo barbaadutti hin deemne taane kufaatiin kee hamaadha. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Mee nusi kuffisa beektaa? Isuma kalee dakasiisi fuudhetu deebisa dakasiisi deebisa. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u.
maal gootere ati gaafana lakkoofsa 29 irratti akkana jedha. Kanaaf namni tokkollee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin jedha. Galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Ati eenyu taatee of jajja? Ati kamiin taatee of jajja? Ati kamiin taatee quba nama qabda? Wanta si kenname san qabadhu deemi. Wanta itti waamamte san galmaan gahi. Wanta Waaqayyo harka kee keessa kaa'e san qabadhuuti ittiin Waaqayyoon akka Waaqayyootti barbaadutti deemi malee kanaaf isa kanaan immoo ati of hin jajin jedha. Maqaan Gooftaa akka ulfaate haa ta'u. Galannee ulfinni Gooftaaf haa ta'u. Akkana jedha Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1-5 maqaa Gooftaa Yesuus Kiristootiin dubbisaa akkana. Yaa obboloota koo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Gooftaa ulfinnatti amantii erga qabaattanii nama waliin caalchisinaa. Fakkeenya namni sooressi tokko amartii warqee kaatee uffata bayeessa uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufa. Akkasuma namni hiyyeessi uffata xuraa uffatee hin dhufa. Isin namicha uffata bayeessa uffate san yaadan qabdanii ati iddoo bayeessa kan taa'e jettanii namicha hiyyeessa sanaan immoo ati achi dhaabadhu yookis as miila koo bukkeedhaa taa'i na cinaa taa'i jechuudha. In jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan jidduutti garaagarummaa fiduu keessan akkasuma warra yaada hamaadhaan faraddan ta'uu keessan miti ree. Yaa obboloota koo jaalatamoo dhageeffadhaa. Waaqayyo akka isin amantitti sooramaniif mootummaa isa inni warra isa jaalatan abdachiise akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'atee miti ree. Maqaan Gooftaa akka ulfaate haa ta'u. Namoota akkamii fo'ata? Warra hiyyeessota biyya lafaa irratti ulfinna isaa mul'isu fo'atee miti ree. Ati garuu tokko uffata gaarii uffatee tokko akka bareedaa gaarii uffatee tokko yookiin portokolii turee isa kana immoo iddoo ulfinnaa achi keettee tokko immoo waan ciccittuu waan xuraa'aa uffatee dhufe isa kanaan immoo as taa'i jettee maal gootaa? Kunni maali? Garaagarummaa uumuu hin dandeessu. Waaqayyo odoo ogeeyyiin jiran, Waaqayyo odoo beekamoonni jiran, Waaqayyo odoo warri saba gurguddaa warra saba beekamaan jiran Waaqayyo maal filate jedha? Warra ogeeyyiin ta'in, warra gurguddaan ta'in, warra beekumsa hin qabaatin Waaqayyo isaan filate jedha. Kun maal godhuufi jedha? Biyya lafaa kana qaanessuuf jedha. Maaliif? Biyyiti lafaa ka ilaaltu wanta hadha argamu ilaaltu. Biyyiti lafaa ka ilaaltu waan dhuman qabnedha. Waan dhumatu ilaaltu. Waan amma darbu. Waaqayyo immoo kan ilaalu kan bara baraa ilaala. Waaqayyo kanaaf sagadee Waaqayyo maal jedha obboleen koo? Waanni maal ilaala? Keessa kee ilaalaa jedha. Namni fuula ilaalaa jedha. Maqaan Waaqayyo kolfaadha. Examiner libbin yaal sa'a ofiitiin hin malakkatan jedha. Maqaan Gooftaa kolfaate haa ta'u. Kanaaf fuula namichaa ilaaltee iddoo ulfinnaa keettee fuula namichaa ilaaltee iddoo gadi jalaa keette Waaqayyo garuu warroonni ogeeyyan warroonni beekamoonni warroonni saba ciccimoota jedhan odoo isaan jiru isaan yellaasisuuf ulfinna isaa mul'isuuf Waaqayyo warroota tuffatamoota maal godhe waame. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Yesuus hafuura kana sirratti haa dhangalaasu. Waaqayyo humna addaa sirratti haa dhangalaasu. Waaqayyo hubannaa addaa ofirratti sirratti haa dhangalaasu. Kanaaf dhaabannee duuba keenya ilaaluun barbaachisaadha. Yaa obboleeyyan koo mee of ilaalaa jedha.
Esa waaqayyo ana waamat. Esa waaqayyo si waamat. Esa waaqayyo tokko tokko kenna waamat. Mandara kam keessa baate waaqayyo kasi waamat. Kana ilaalaa jedha. Gaafa kana ilaaltan maal taatu beektu adeemsi keessan gaarii ta'a. Gaafa kana ilaaltu maal gootu beektu hidhanni keessan waaqa waliin gaarii ta'a. Gaafa kana ilaalaa deemtu beektu waan waaqayyo isiniif godhe san maal goota irraan dhidhiftan ittiin dartan. Maal gootu waan waaqayyo isiniin jedhe gootu. Maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf baga waaqayyo si waame. Baga waaqayyo nu waame. Baga waaqayyo warroota dakanaa keessaa nu waame. Yesuus galanni isaaf haa ta'u. Kana beeknee maal goona waan itti waamamne kana maal goona mudhii keenya itti hidhanna. Waamicha keenya maal goona itti cimsina. Waamicha keenya maal goona itti gunnuuffanna. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka jecha waaqayyo irra dhaabanneen maal godhuu qabani? Namoonni waamaman maal godhuu qabani? Namoonni waamaman of ilaaluu qaban. Namoonni waamaman eessaa dhufe jedhanii. Namoonni waamaman waaqayyo eessaa na waame jedhanii. Borube gaafaati immoo ufin geerraru jalqabde waaqayyo lafa gas deebisee kabiroo ammoo dakanaa fuudhee kaasa. Maqaan waaqayyo kun ulfaate haa ta'u. Maa ulfinna isaa mul'isu. Ogeeyyii biyya lafaa jedhe. Beekumsa biyya lafaa jedhe. Warroota qomoo gurguddaa jedhe. Isaan san gad deebisee waaqayyo warra maal ta'e. Warroota gad jiran ol kaase na waame si waame. Karaa biraa dubbataan jiru ofitti dubbataara sitti dubbataara isinitti dubbataara. Waaqayyo nummaan teennee of ilaalle waaqayyo eessaa akka nu waame. Sagalee waaqayyo irratti sabni filatame saba Israa'el. Miti saba Israa'el miti sabni filatame. Warri waaqayyo filate gartuu waaqayyo koshaa keessaa nu waame. Waaqayyo hunda keessaa nu waame. Waaqayyo iddoo bakkee ibin ilmi namaa bakka itti nu laaluttu iyyuu miti akka itti yoo dhugaa dubbanne waaqayyo karaa addaatiin gara addaatitti nu waame. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf isa kana maal godhatta harka mirgaa keetitti qabatte isa kana maal godhatta onnee keetitti hidhatte haga dhumaa deemta. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo hin jibbini jedhe. Waaqayyo jaaladhu jedhe. Waaqayyo walqixxee walii ilaali jedhe. Waaqayyo gargar hin baasinii jedhe. Waan si kenne san irratti waan isa si fo'ate san irratti guruupiin hin jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristooti. Haadha waldaan ka akkana taatu beektu obboleen koo saba waaqayyo hojii guruupiitiif. Kanaaf ulfinni waaqayyo mul'atu. Kanaaf wanti waaqayyo barbaade galma hin ga'u. Kanaaf waan waaqayyo jedhe waaqayyo doontaa ka jedhe dhiisanii ka biraa sooqiddatti makani. Kanaaf bu'aa dhabame. Maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Waaqayyoon anaafis waaqeffannu bee waaquma kalee Abrahaam isani. Waaquma kalee Yisaaq isani. Waaquma kalee Yaaqoob isani. Waaquma Musee fa'a waliin ture bee. Waaquma kalee Daawutiin fa'a waliin ture bee. Waaquma kalee Iyyaasuu fa'a waliin ture bee. Hin jijjiiramne waaqayyo nutu jijjiirame malee. Yes. Haadha teennee macaafa keessa kateennu namoonni waaqayyo wanta mirakilii waaqayyo hojjetan kateennee ilaalu warra waaqayyo waame waan waaqayyo isaanitti kenne san kufaa kaallee haa ta'u waaqayyoon kenna waaqa araaraatti galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Hin kuftan hin jenne kufaatiin jiraate gartuu ani waaqa araaraati. Maqaan waaqayyo ulfaate haa ta'u. Seera keessa deebii boqonnaa 10:16-17. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin dubbisa akkana jedha. Kanaafis isin yaada garaa keessanii isa haguuggan qulleeffadhaa. Si'achis deebitanii boquu jabeeyyii hin ta'inaa. Egaa waaqayyo gooftaan keessan waaqayyolee irraa waaqayyoodha. Gooftaan gooftota waaqayyo isa guddaa isa aangoo qabeessa isa sodaatamaadhas. Inni nama wal hin caalchisu gabarsus hin fudhatu jedha. Maqaa waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Kana akka ittiin waamamne waaqa kanatti waamamne.
inni nama waliin caalsisuu gabarsuus hin fudhatu jedhe. Maqaa Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Gabarsuu. Akka waan baay'eetu jira. Walda'uma amantootaa keessa waan baay'eetu jira. Odoma sandee waliin waaqeffatan deebi'anii waan biraatu ta'a. Achi gabbanii qoodaan jira. Maqaa Yesuusitiin hafuurichi kun waldaa keenya keessaa cabu. Maqaa Yesuusitiin hafuurichi kun warra waaqeffatan keessaa cabu. Maqaa Yesuusitiin hafuurichi kun warra maqaa isaadhaan keessaa cabu. Kan waliin caalchifne, kan waliin dabarsine. Maal jedha sagalee Waaqayyo kudha ture. Egaa Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyoolee irrattis Waaqayyoodha dhiifama. Egaa Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyoolee irratti Waaqayyoodha. Gooftaan gooftota Waaqayyo isa guddaa, isa aangoo qabeessa, isa sodaatamaadha. Inni nama waliin caalchisu gabarsus hin fudhatu. Maqaan gooftaa akka eebbifame haa ta'u. Gabarsuu. Waaqayyoon keenya kanaafatti waaqeffatu. Kan waaqeffan obboleeyyan koo waaqolee warra waaqolee jedhan hundumarraa caalaadha jedhe. Inni nama waliin caalchisu. Atillee jedhame sagalee Waaqayyoo nama waliin hin caalchisine. Atillee iddoo itti waamamte sanatti dhaabadhuuf ilaali. Waaqayyo inni kalee ogeeyyota beekamtoota warroota beekamaa ta'an isaan gad deebisee lafatti ulfinna isaatiif jedhee warra tuffatamaa ol kaase. Haddas Waaqayyoon sun kabiraa hin kaasa. Ati garuu jedhe akka hin kumne, akka hin cabne, akka karatti hin hamne, karoorri kee akka galma gahu yoo barbaadde waliin caalchisin jedha maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Maaltu ta'aaraat? Maaltu hojjetamaaraat? Maaltu raawwatamaaraat? Waaqayyo garuu qilleensa irratti hafuura kana haa dhabu. Yes, in dubbanna hin sodaatina. Waaqayyo kadhannaa koo hin dhagaa. Waaqayyo kadhannaa kee hin dhagaa. Waaqayyo kadhannaa tokko tokko hin dhagaa. Waan ta'u hunduma irratti jedha sagalee Waaqayyo ija jabinnaan dubbadhaa jedha. Sodaa malee. Ija jabinnaan sodaa malee dubbadhaa. Dhugaa irra dhaabadhaa. Waaqayyo garuu galmaan isin gaa maqaan gooftaa kolfaate. Waaqayyo bee waaqa namaa miti. Waaqayyo bee anaa miti si'i miti bee. Kasi waamee isa waan ta'e. Ati garuu isarra dhaabatte, ati garuu karaa isarra deemte, ati garuu aleen ture kalee jette, waan kalee dhoqqee kalee Waaqayyo keessaa si fuudhe san laalte karaa sanirra kuni kana odoo hin jenne, kuni kana odoo hin jenne jecha Waaqayyo qabatte waan itti waamamte san galmaan gahi maqaa Waaqayyo kolfaate haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Fakkeenya tokko isinitti hima. Namoota lamatu ture. Lamaanuu mootota. Lamaanuu Waaqayyotu fo'ate. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Isaan suni eenyuuf eenyu yoo jettanii Saa'oliif Daawitiin fudhadhee dhaabadhaan. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Maaliif macaafa qulqulluu keessa waan barreeffame. Yesuus gooftaadha. እና yookiin namoota fiizikaalii jiranii miti fudhee ka dhufu. Maaliif nu macaafa qulqulluutti amanna. Macaafa 66 kana amanna. Waan barreeffamerraa namoota kanneen lamaan fudhannee dhaabanna wal bira qabnee. Yes. Lachuu Waaqayyo waameera. Waaqayyo waameera. Lachuu cubbuu hojjetaniirani. Cubbuu hojjetaniirani. Lachuu araara Waaqayyo gaafataniirani. Mitille. Akkamiin dhufan jettanii yoo gaafattan Saa'ol akka itti waamametu jira. Daawit illee akka itti waamame jira. Saa'oliin kan waame odoo Saa'oliin waamamin dura Saamu'eeltu ture. Saamu'eeliin kun waa sadii of keessaa qaba. Tokko na dhagaa. Raajiin Muuseetti aanee ka jiru
Raajiin itti aanee Musee dhufe isaa jedha. Lammaffaa abboota firdii warra dhumaa irraa keessaa isa tokko jedha. Sadaffaa warroota muudaman mootota muudaman Saamu'eel irraa jalqabanii jedha. Galanni Abulfinni isaa haa ta'u. Saamu'eel immoo akkamitti akka dhalate beektu. Eessatti akka dhalate maal jedha sagalee Waaqayyo waa'ee Hannaa yoo dubbatu namaaf Waaqa duratti jedha. Ayyaana argachaa guddataa deeme. Saamu'eel mana Waaqayyoo keessatti guddate. Kanaaf Museetti aanee raajichi itti aanee jiru isa raajiin dhufe jecha. Abboota firdiillee firdiis kennaa isarratti dhumate. Garana lixee immoo warroota sabni Israa'el mootii barbaade irratti nama jalqabaati ka isaan muudaa ture. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Saamu'eelin kun maal ta'e jedha sagalee Waaqayyoo Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 dhaqaa laala. Yoo dubbifne yeroo fixa. Innaa maal ta'e jedha. Odoma inni deemu sabni Israa'el waan godhan isinitti himuu barbaada. Waa sadii isa gaafatan. Tokko akkana jedhaniin ati jaarteerta mootii barbaannaa jedhaniin. Lammaffaa immoo ijoolleen kee hojii kan kee kana akka gaarii deemsisaan jiranii. Kanaaf mootii nu moosisii jedhaniin. Sadaffaan immoo akkuma saba biraanullee mootii barbaannaa jedhaniin. Maqaan Waaqayyoo kolfaate haa ta'u. Waan sadiin kanatti dhiyeessan. Sarutuu jala sagalee Waaqayyoo Saamu'eel yoo isaan kana gaafatan maal ta'eera? Hin gaddee jedha. Look it, hin gaddee jedha. Maaliif yaada isaanii kana garaa isaa hin geenye. Achi waan inni godhe jira. As deebi'ee kadhate jira. Waaqayyoon kadhate. Waaqayyo akkana jedheetti dubbateera sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo. Waan isaan siin jedhani godhiif jedheen. Galanni Abulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf waan isaan siin jedhan godhiif jennaani achirraa Waaqayyoon kadhataa ture. Waaqayyo itti mul'ise waa'ee Saa'olii kana. Innaa waan eenyurraa dhufe amma mootii ka barbaade eenyu. Sabatu mootii barbaade. Saamu'eel hin jira. Hujirra jira. Saamu'eel poozishinii sadiin kana qaba. Kanaaf hin barbaadan amma sabni barbaade jecha. Barbaade jennaani Waaqayyo maal godhe Saa'oliin bakka isaaniif qopheesse. Gaafa tokko Saa'ol jedha sagalee Waaqayyoo harreen badee hiriyaatti isaa waliin harree kana soquu deemanii jedha. Yoo deeman maaltu isaan qonnamee jedha bakka deemanii jennaani hiriyichi isaa sun maal goona jedha. Mee warri raagu haa jennu. Warri waa himu haa jennu. Raayii warrumamma raayii jechuun raayichumaa jecha. Innaa warri du'aa dubbisan moo waa wayii jedha achirratti. Innaa maal godhanii jennee dhaqnee gaafanne jennaan anumaan qabu jedhan kisaawwan. Ani wannoo wayiin qabaa isa kana goonaa jedhanii itti dhaqan. Yoo iddoo san inni ga'u Waaqayyo ammalee Saamu'eel dubbate ila isa kanaa jedheen. Kana muudii jedheen. Yoo laalani Saa'ol baay'ee dheeraa baay'ee bareedaadha sagalee Waaqayyo. Akka namaatitti maqaan Gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Innaa kanaaf kana muudii jedheen. Isa kana kunoo muudii jedheen achirraa jalqabee jira. Achiin booda seenaa Saa'olii gabaabsee isinitti himaa seenaa Daawitiillee isinitti himaa. Seenaan Saa'olii maal ta'e as deemee abboomii Waaqayyoo cabse. Abboomii Waaqayyoo itti kenne cabse. Kanaaf Saamu'eel hin gaddee itti aare. Innaa waan jedha amma maal godhe iddoo kanatti maaf kana goote jennaani isa kana biyya sanirraa namoota sanis
warroota diina isaanii turan isaanillee fixi qabeenya isaanillee fixi warii isaanillee homa takka nambisin jedhe isa ka namicha immoo booji'anii mooticha san qabeenya namicha warii gugurdaa immoo ka tolu hin hambisan isa san maal godhani aarsaa dhiyeessan aarsaani argite abboomamuuf aarsaa wal bira qabee achitti dubbatee jecha Saamu'eel inna sababa dhiyeesse maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u akkuma Addaamillee sababa dhiyeesse Waaqayyoo dhiifaman gaafanne Waaqayyoon balleesse hin jenne Saa'ol sababa dhiyeesse wariin kunniin qaqqananii haara namichallee harka kennateera kana warii kana immoo aarsaa dhiyeessina Saamu'eel immoo aarsaa irra caalu abboomitu caaladhe waan baay'eetu dubbatee jechachitti maqaa Waaqayyoo ulfaate haa ta'u kanarraa kaka'e qalbii ufiin jijjiiran waa tokkollee hin taane maaltu ta'e jedha Saa'ol achiin booda Waaqayyo ani hin barbaadde bakka nama kana hin barbaadu gaafa dura Waaqayyo matu shuume eenyutu duubaan kaase namootatu duubaan kaase sagantaa kana haadha immoo Waaqayyo ani san barbaadu inna amma ka barbaadu sanyii isee keessa nama akkanaa barbaadaa jedhan maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u yommuu kana jedhu Daawutiin amma akkamitti akka shuumame hangafa fidan kanaa miti hangafa machaanu fidan kanaa miti hakabtaanu fidan kanaa miti ka qixxisuu keessi eessa jira jedheen Saamu'eel abbaa isaatiin ka qixxisuu kootii hoolota tissaa jedhe isumatti ka keessaa naa fidi jedheen maqaa Waaqayyo ulfaate haa ta'u Lookit Saa'ol dargaggeessa guutuudha Daawit garuu maaliidha sagalee Waaqayyo qixxisuudha Daawit garuu tissee hoolaati Waaqayyo Saa'olitti applicationii kan dhiyeessennu namoota ture jalqaba asitti immoo applicationii kan dhiyeeffatennu Waaqayyo ture gaafa Saa'ol irratti jarri Waaqayyo jarri nama nuushuum jedhanii waan isaan siin jedhan godhi jedhee Waaqayyo ammallee isaaniif hojjete gaafa Daawit immoo Waaqayyo matama isaattu maal godhe applicationii dhiyeesse Waaqayyo matama isaattu dammoo kana jedhe as lixee immoo baay'ee nama ajaa'ibsiisa Daawitiin kiyyallee maal ta'e cubbutti kube dubarteetti Beetashebaa jedhamtu abbaa manaa qabdu yommuu isin qaama dhiqattu argee dubartii tana fidaa jedhe maal ta'e cubbuu keessa kufee as gara galchee immoo maal godhe abbaa manaa isiitiin dubartattiin ansi ulfaa'eera jetteetti dubbatte abbaa manaa isii maal godheera sagalee Waaqayyo bakka lolaatii fidee dhaqii boqadhu jara mana keetii jedheen shafani kabarii godhu jennaani didee maal godhe fuuluma balbalama mana Waaqayyo rafe achi ammallee itti ergeenaan hima didee achuma rafe mucucci jedhe dhaquutte gara mana ofii boqadhu jedheen maaliif ka ulfoofte san gara isaa dabarsu innaa gaafa kana maaltu ta'e jira sagalee Waaqayyo achinni didee jennaani fuudhee maal godhe xalaa harka isaatiin barreessee Daawit ashagee ebalukken xalaa yoo banatichu ajajaa waraanaa maal godhe akka inni du isaa hoo aansi ajjees jedheen lukit haadha manaa itti ulfeesse abbaa manaa gaafa kaan lola hamaa xalaa umaa qabatee dhaqeeni jedhe xalaa qabatee dhaqeeni yoo banu ajajaa waraantichaati yoo kenna inni maal godhe xalaattichi isaa hoo aansi ajjees jedheen gaafsan hin du'e namichi gaafa namichi du'e akka du'een boodaati mana beettee gadditee achiin booda nafsee isiituu iyyuu mana fudhatee jecha ajaa'iba gooftaa galanni isaaf haa ta'u gartuu jedha kana hundaa godhe Daawit maal godhe Waaqayyoon araara gaafate sababan dhiyeessine akka Saa'olii Waaqayyoon araara gaafate Waaqayyo maal godhe isaa dhagaye
garuu maal godhe isa qaxxaye jedhe iddoo sana maqaa waaqayyo kolfaate waan ati dhossa goote kana ani sanyii kee keessatti guyyaan abo guyyaan guyyatti dhala kee irratti guyyatti addabaabayi godhaa jedheen akkasitti maatii isaa keessatti wanti hamaan akka inni hojjete sullee ta'e lammaffa daa'imni isiin ulfoofte san maal ta'e daa'imni sun hin du'aa jedheen hin du'e daa'imni galanni bilfinni saafaa ta'u gartuu waaqayyo maal jedheen kanneen qixaatii kana irra kaa'ee sii araaramaa jedheen sii dhiisaa jedheen cubbuu isaa himateecha maqaa waaqayyo sababaan himanne akka isaa oli san bichaa miti edduma san keessa jirti lechuu ammas maali daawit maal godhe Gooliyaadiin Saa'ol mootii biyya gammaa jaluma deddeema malee garuu Gooliyaadiin maal godhe daaraatti baase maqaa waaqayyo golfe jabaataa dhufe guddataa dhufe bakka wanta guddataa dhufe akkaataa amma duuba deebiisanii Musaatiin irraa fudhata malee akkamitti akka dhiyeena obboleeyyaa dhufiitii fiduu achi dhaqee achi akka kana waan ta'e kan ilaalee jedhanna as deebi'ee garuu gara Daawitiitti yoo deebu Saa'ol maal godham argee haala Daawitii kan akkaataa isaa kan argeeti Daawitii kana maal godhu yaade ajjeesuuf yaade iddoo hedduutti boqonnaa Saamu'eeliin boqonnaa tokkoof lama keessa yoo dubbifta 8 irraa kaatanii boqonnaa lama haga dhumaa yoo dubbifta maal ta'e isa ajjeesuuf yaale isatti wannoota hinaafuu jalqabe garutuu jedhe dhumarratti maal ta'e Saa'ol ufii tokko of ajjeese gooftaa galanni isaaf haa ta'u isa bichaa miti ijoolleen isaa 3 guyyaa tokko dhumatan luukit waaqayyotu waame nama kanas garutuu sababaa qopheessa akkuma addaami waamameera yoo sababaa dhiifte waaqayyoon kee waaqa araaraati waaqa dhiifamaati waaqayyo waaqa Daawitiiti waaqayyo waaqa kenna waaqa araaraati namaa dhiisa innaa maal godhe innillee ijoolleen isaallee innillee ofii ajjeeseedha maqaa waaqayyo kolfaate haa ta'u inni maal ari'aa ture Daawitiinis ajjeesuuf naanneessaatu hin taane kanama ajaa'ibsiisu Daawitiin yommuu inni mala irra dha'u ilmuma isaatu Daawitiin gorsaa jala baasatu achi dhaqaas kana godhaa ilmuma isaa bakka hin jaalate Daawitiin jedha ilmi isaa yeroo inni Gooliyaadiin galabbaxa irraa jalqabee ilmi isaa kun hin jaalate ilmi sunuyyuu gaafa isaa ol du'a walumaan du'e maqaa waaqayyo kolfaa ijoollee 3 isaa Saa'ol guyyaa tokko dhumatan obboleeyyan koo waaqayyo waame yoo karaa waaqayyo irra hin deemne yoo araara waaqayyootiin hin deddeebin yoo karoora waaqayyootiin hin deddeebin kufaatiin kee hamaadha Daawit immoo achiin booda Saa'oliin maal godhuuf jedhe yoo ila Saa'oliin ajjeesuu dhiisee jalaa dheesse itti wannoo ta'uu dhiisee itti qoxxisuu dhiisee jalaa baqata ture jalaa cinaa gora ture humna gaafa humna argate isa jalaa baqataa ture ajjeesuu didee maaliif waaqayyo waaqa araara waaqa dhiifamaati waaqayyo si dhiiseera takkitti eega dhiiseefi waaqayyo karaa sirra hin deemu jedhee waan murteeffate ajjeesuu odoo danda'u didee jalaa deeme galanni ulfinni isaaf haa ta'u faayinaalii Daawit akkuma nama kamiyyuu iddoo abbaa isaa du'e awwaalametti awwaalame awwaalamu bichaa miti bee gooftaa galanni isaaf haa ta'u ilmi isaa Salamoon maal godhe bootaa isaa fudhate maqaan gooftaa kolfaate kanaaf obboleeyyan koo waaqayyo si waame yes cubbuu hojjannaa yes nama waaqayyoon kenna waaqa araaraati waaqa dhiifamaati waaqayyoon araara gaafata itti adeemu biyya lafaa keessa jiran nama waaqaa miti garutu seenaa jara kaan ilaal ijoolleen isaallee illee guyyaa tokko dhumate maa sababa qopheesse badii balleessa sababa qopheesse badii balleessa kun immoo naadhiis jedhee waaqayyoon kadhate mootota turan kun immoo maal ta'e itti darbe dhalatu itti darbe ilma isaatti bootaa isaa bu'ee qabate haadha daa'imni kee akka darbu barbaadda dhalli kee akka darbu barbaadda dhalli kee gara ulfinnaa akka darbu barbaadda yaa obboleessa koo obboleetti koo waaqayyoo kee qabadhu karaa isaa irra deemi hin dogoggorta naadhiisi waaqayyoon jedhe wanti takkittiin immoo jirti maqaa waaqayyoo kolfaate odoo beekan cubbuu yoo hojjetan
waaqayyo namaan dhiisu jedha sagalee Waaqayyo. Odoo beekan yoo hin beekne nu foon uffanneerra nu namaa miti cubbuun garamiin akka dhufu hin beeknu waaqayyotu nama eega. Garutu eega ta'een booda waaqayyo kenna araara gaafanne waaqayyo waaqa araaraati waaqa dhiifamaati galanni balballi isaaf haa ta'u. Karaa kamiinuu si hawaamu waaqayyo. Karaa kamiinuu si hawaamu waamichi waaqayyo si waame yoo ati barcumaa kee of jala qabatte galma geesse. Waamichi waaqayyo si waame yoo ati barcumaa kee of jala qabatu baatte yaa saba waaqayyo sitti mana dhagaye. Maal taata? Barcumaa keetii miti kasirraa baay'ee si waliin galabbata. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u. In kadhanna muuturraa kaasi tasfaayi. Maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u. Waaqayyoon kenna. Baay'ee kana ajaa'ibsa beekta waa'ee Saa'ol yoo ta'e ilaalu. Saamu'eel gaddi yoo gaaffii san isaan yoo jaarsoliin sun isaan gaafata. Maaliif Saamu'eel bee Saa'oliin illee muudee isaan jaarsa jedhaniin. Saa'oliin illee muudee Daawitiin illee darbee muude. Maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u. Jaarsa jedhaniin. Inna jarri maal ta'anii yaada waaqayyo keessaa ba'anii isa muddanii gaafatan. Mootii barbaanna. Sabni biraallee mootii mootifateera. Akkuma saba biraallee mootii barbaanna jedhanii. Ujoolleen kee hojii kee kana akka gaariitti na deemsan jedhan. Ati jaarteerta jedhani. Enyaa የፍርድ አምላክ አይደል. Nu warra faraduu miti. Ka faradu waaqayyo jira. Maaltu akka ta'uuf deemu waaqayyoon beeka. Namni kun nama waaqayyooti. Namni kun nama fuula waaqayyo duratti ujoollummaa isaa irraa ayyaana argataa mana waaqayyo keessatti guddate. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u. Kanaaf obboleessa koo obboleetti koo waamicha itti waamamte barcumaa keef jala qabe. Gaa'ila kee maantaan iddoo dalagaa kee maantaan waaqeffannaa waldaa keetii maaf hin taane. Fayyinna Kiristoos isa jireenya dhugaanuu ta'e maaf hin taane. Iddoo wayiitti sagantaa wayiitti kennamee responsibilitii geggeessita maaf hin taane. Iddoo qabamte irratti qabadhu dhaabadhu. Gamana hin shallagin gamas hin shallagin. Gamana kana hin jedhin kun kana hin jedhin. Waaqayyo maal naan jedhe jedhe. Yoo dadhabde yoo dogoggorte waaqayyoon kee waaqa araaraati. Waaqayyoon kee waaqa dhiifamaati. Waaqayyoon kee waaqa dhugaati. Kanaaf namni waamame wanti inni godhuu qabu akkuma sagalee waaqayyoo irratti eessaa na waame waan. Maaliif na waame waan. Maal godhuu qaba. Ebalumaan naan jedhee miti amma. Ebalu kana naan jedhee miti. Ka ebaluu guruunus hin ga'u. Ka haala manaa keellee guruunus hin ga'u. Ka kamillee guruunus hin ga'u. Ka waaqayyoo garuu galmaan si ga'a. Maqaa waaqayyoo kolfaataa haa ta'u. Gaafa ka waaqayyoo laalte ka haadha manaa keellee seetaabbisita. Gaafa ka waaqayyoo laalte ka abbaa manaa keellee seetaabbisita. Gaafa ka waaqayyoo laalte ka waldaa keetiillee seetaabbise. Gaafa ka waaqayyoo laalte kan koominitii keetiillee seetaabbi. Ka iddoo dalagaa keetiillee siifta. Sa'aatii laakkaatuuf miti ka hojjennu. Waaqayyo laallee maaf iddoo kana eeggadhumne waaqayyo maal nurraa barbaadene gaafa saniif deemne homaa wanti nu dinqisiisu manaajeriin dhufu dhabaata hojii kennaa miti maqaa waaqayyo kolfaataa ta'u. Nu warra rifataa jiraatu miti. Nu warra dhiphataa jiraatu miti. Nu warra shakkaa jiraatu miti. Warra waaqayyoon dhugaadhaan hafuuraan waaqeffatu. Gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Warra waaqayyo eenyuun si waame maqaa isaatiin si waame. Maqaa isaatiin adda si baafata. Maqaa isaatiin si fo'ata. Ogummaati qabaattee miti. Beekumsaati qabaattee miti. Sanyii beekamoota irraati dhalatteeti miti. Waaqayyo ulfinna isaa si koltaaffaan. Shaapaa kaadooraa saakaalaa bagan. Si koltaaffaan, si dadhabaan. Waaqayyo ulfinna isaa waan mul'isuu barbaade. Waan biyya lafaa kana waan argamu kana lamatti deebisee waan hin jirre jiraachisu waan barbaade. Kanaaf yaa saba waaqayyo. Kanaaf yaa qulqulloota waaqayyo. Jecha waaqayyo qabadhaa mudhii keessanii dhadhabaa. Waaqayyo isin waliin ba'a.
waaqayyo sin qarqara waaqayyo sin cina dhaabata adda jira yoo jette waaqayyo si bira jira naddu kana yoo jette waaqayyo ansiif ibsa jedha giraana gale yoo jette waaqayyo magiraa sittin galin ansii qindeessa maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin hafuurichi kun haa hojjetu akkanumaan miti sagalee waaqayyo dhaabannee kadhallamnu akkanumaan miti sagalee waaqayyo kajennu akkanumaan miti jecha waaqayyo kadubbannu waaqayyo afaan waan hubane waaqayyo oyayla onne kenne keessa seene hafuurri isaa waan nu geggeesse maqaa gooftaa Yesuutiin sabni kun hafuura keetiin haa geggeeffamu Amen. yaa waaqayyo waan irratti waamaman qabatanii akka dhaabatan waan irratti waaqayyo isaan waame waan isaan waaqayyo garamii akka isaan waame beekanii hidhatanii akka isaan deeman maqaa Yesuutiin isaan qarqaaruun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Amen. Gooftaa galannee ulfinni siif haa ta'u. Amen. Maqaa waaqayyo koo ulfaate haa ta'u. Amen. Akkasumatti waaqayyo eebba wal eebbifna harka keenya ol kaafne waaqayyo isin haa eebbisu. Amen. Waaqayyo isin haa eegu. Amen. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu. Amen. Waaqayyo isiniif haa araaramu. Amen. Fuulli waaqayyo gara keessanitti haa deebi'u. Amen. Waaqayyo nagaa isiniif haa kennu. Amen. Torbaan kun torbaan nagaa, torbaan boqonnaa, torbaan ulfinni waaqayyo mana keessan keessatti isin wal qunnamu isiniif haa ta'u. Amen. 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 Isin haa eebbisu eebbifamaa. Amen. Yoomotiyuu tuffatee dhiiseera nisaa oliini kan jaallatee dhoksee guddisee daawwitiin qabanni yoomotiyuu tuffatee dhiiseera nisaa oliini kan jaallatee dhoksee guddisee daawwitiin qabanni har'as qaba kan akka Musee Fariyooniin kan lafa laalchisee Arras qaba kan akka Musee Fariyooniin kan lafa laalchisee Boris qaba kan akka Iyaasuu kan saba isaa birmadummaa baasu Boris qaba kan akka Iyaasuu kan saba isaa birmadummaa baasu har'as qaba kan akka Musee Fariyooniin kan lafa laalchisee Arras qaba kan akka Musee Fariyooniin kan lafa laalchisee Boris qaba kan akka Iyaasuu kan saba isaa birmadummaa baasu Boris qaba kan akka Iyaasuu kan saba isaa birmadummaa baasu har'as qabaani kan akka Iyaasuu sanyiif qomoosa bilisa baasu har'as qabaani kan akka Musee sanyiif qomoosa kan abdachiise har'as qabaani Arras qaba kan akka Iyaasuu sanyiif qomoosa bilisa baasu har'as qabaani Boris qaba kan akka Musee sanyiif qomoosa kan abdachiise Jira 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 yoo tokko yee dhugaan jaallatee kaan immoo gammadu abdii namaa gugubee yoo isa waadu dhugaan baddee murtiin jaallattee sabni yommuu argamu kan kokomoo si waamu yoo ulfaatee nagaan booree qilleensi biyyaa xinnaaf guddaan furmaata dhabee gara keettiyaa ani sin jallisu gara keettaniya Dhugaan jaallattu siina keettaniya Ammaatee barri siina keettaniya Humni kona bu'u siina keettaniya Adiin koo jaallattu siina keettaniya Dhugaan jaallattu siina keettaniya Ammaatee barri siina keettaniya Humni kona bu'u siina keettaniya Adiin koo jaallattu siina keettaniya anisi 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 anisi
sika Kosi eggata harka isaa bal'iseeti gaaffii baroota qaba dubbadhu meeqaiti sanyii qomoo walirree gaarii waliif dalagaa faanni isaa fagoon deemu adeemsi karaa dalgaa biyyi kosi eggata harka isaa bal'iseeti gaaffii baroota qaba dubbadhu meeqaiti sanyii qomoo walirree gaarii waliif dalagaa faanni isaa fagoon deemu adeemsi karaa dalgaa arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka Battenaltu, kakatenistu, walqixxalaala iji kee fakkaatu haala. 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 Arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka arguuti kee ilaaluka Argutike, 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 ailaluka, ailaluka, argutike.